Sleep no. Sleep. Gabaa baadiyyaa. Ya, berarti gak balik mana dulu kan? Anu udah tahu dah. Kok bisa kau nanti terus? Oh, ya nabah aku. Di mana nanti farat dah. Memang kau baca sapo. Bukan kau nak harap bulan yang pada timah. Tapi kau harap bulan yang pada. Aku kau nilai aja. Hah? Kulit tidak kabar, tiga lu lugas tu jabanan gratis mesti kisah buat dapat deh. Nak kopi kan nama nak kapal, nama nunjuk kabar nunjuk. Mama nagajat ko. Akam cerita ni mau kau hari. Mama kiya sitin egite topte. Majaran? Ide na kisi tak. Sih. Timati bi madaba tak. Isya nak gua masih itu entalak. No. Mana nuar gembe kuna aku tua ini kena jatuh ni. Akam najis tama midani yang mabishani kaya gitu yang talo. Mana gete maduri sana maya. Bunyi kebareda nama. Jadi me. Bareda ada bunyi dengan nakinka. Mal farat bunyi mal kaki. Anak nak tak. Dapo murando ko berbe. Dapo ada ketin. Amma bishani akkami, amma min ani akkami. Ina jadi nake. Jadi mela wan tu pun sisa farusi tosha. La kuno dan tarakiya. Nambe. Mana bamusat ila. Kuno mas tinalo ko. Kamari nak kajer tahu kash. La mama kiya. Kamberi mega stikeni dia ke. Du beda. La beri biden. Merre. Kume. Kamberi enno ko ni beri soddo mitoro. Okay. Biden kisin tak. Beri shante mija. Angkolari Amma barbada. kun hundi samai kawari Ngulani undu basamu. Balambu. Malu kabar ina star. Marco feta. Namanya. Angkolari sa bicara ka Gasha. Buna malaki meka. kuna malaki to ko dimash wani kabdani Akajettoni. warakata situ tu Akajettoni. garu daftara kotna Akajettoni. Ena no si gudun fere rakoni jobe. jona migrado peo dapo sana me kotna uralo berlinka nyaktan he Ibalambu. Kana tinakin niya lagi. zaishi kana mo ailandi abale tar takana ergi Akajettoni kootu. Imman sirraa qabaa zayitiinis waddadeera. Warra gandaattan si dabalaa achi deemtee fudhattaa. Hamma midhaanii hamma bishaanii kootu. Si arguun barbaadanaa jedhiini kan ammoo itti naa kenni tolee. Dhageesse ata makaraatti nyaatta nan beeka. dapo sana to na urte karasinya ini kuno mana tak argin bi ko sa tani Yaa inni kun haybiidha beektaa. Inni ijoolleen baattan deemtuun bada si harkatti. Matti birrii dhibbaa fi 56. Ayaan hiyyeessaa jiru keessaa ayyuu jedhan namni sobasse allaka hiyyeessaa fi nama dubbata bash. birin deemu garuu jira maami yeroo dhutti tinaafina Ayyeen kula kun dhibbaa birrii 17dha. Birrii tokko na biraa qabda. maamatti kenna Gosh. Nagaan naqii gadi barumsa keessatti taa'e dapo sana murtani Innaa galtu nyaatumaa ijoolleen dubaraa karaarra nyaachaa deemti. Maal maqaan nyaattu sin dubarri bara kana. Sanuma maal sitti bittee deemta ati katee mana jiru. Maal sitti bittee isheen? ali uniform Kun uniformi miti handhuura kee mul'isaa naa deemta. ile uniformi same Laa haadhamaa fi haadha kushuu haadha seemseemii. kan wal fakkaatu jira mucaa keessumaa isa jalaa dhaqee amma yommuu xaadii keessa teessee akkasitti iddoo kana teessee shunkurtii fi dinnicha gurgurtaa mucaan keenya baratee dhidheesse jiru. Maal fi dubbata reero
ijoolleen hin kufte daabboo bakkee barraan dubarri sanuu hin ta'u. Beekati dubarti tochi marti nyaata ijoolleen. Kanatti beekte si jibbite si gatte bara. Be quuftu dubarama sanuu maallaa fakkaatti maraatu. Yaa rabbi galata kee. Hin maraa gaddeera kawaasa qulii koo kaffalaa jiru. Buddeena koo keessi tokko gurguradhee timaatimii koo kiiloo tokko gurguradhee buna koo malakkee torba gurguradhee waan tokko biyyaa galata kee yaa rabbi waan tokko wanti na yaaddessu hin jiru. Yoomittan iddoo kana taa'an silaa namni innaa bakkee kanatti nama laalu hojiinis waanuma tuffatamaatti fakkaata. Amma timaatimii kanarraa sadii yoo gurguradhe lama tirfii koo taate akkasuma dinnicha kana laallee kanammoo baalagee waaqomsa ijoolleen qooftu sabara kanaa amma afaan namatti aragatti. Ani ijoollee koon guddifadha jedheen iddoo kana keessa boqoqa maaliif namni ilmoo isaatiif jecha waan inni hin taane hin jiru jechuudha. Yaa rabbi sumatu beekatuman buna wayii sumati qoxoqoxadhee yoo ana daaqa. Akkam jirtu? Akkam jirta? Nagaadha. Mucaa ishee bara safara kanatti heerumte laatti. Akkami? Nagaadha galata rabbi. Fayyaadha. Meeqaaf keessan? Ilaamii maal barbaadda saree? Ani kan hunda barbaada. Shunkurtis nan barbaada. Wanti masaamu? Timaatimis nan barbaada. Meeqaaf keessan kun? Timaatimiin kun birrii 57, inni sun birrii 28, shunkurtiin birrii 17. Har'a gullitti waan ta'eef moo maakuttu soorata? Har'a namni sun jiru gabaan sun jiru kana mantala koo akkatti piyaasaa dhaqnee waa finnu yoo hin achuma bakka waan mana jijjiirtu qabannee dhufne amma rabbii faa galatu waayuu irraa gurguradhee nan galayyoo dhaqeen ture. Zayitiin jira yoo barbaada, zayitiin jira, daabboon jira, buddeen jira, wanti dibamee hin jiru mana keenya. Okay, abukaadoo kana meeqa gurgurtaa? Abukaadootti tokkoon isaa birrii 58 hin ta'a. Halluu qofaa qabduni? Baay'ee waddadee jira. Barbaadde? Abukaadoo na barbaada. Amma kiiloo 80-90 jira. Ajajachuu dandeessan sii dhufa bor. Kan tokko jiru. Birrii kaffaltee deemuu dandeessa. Eewwa. Jiraata maatiin keessumaa wanta lakkoo ishee nama raatuudha wal dandeessanii ture. Yeen talak. Ani amaatittuma si yaaddeemee akkamimee wal dandeessu mee gurbichillee nama bareedu hojjetata. Miskiina mucaana naaqatu waan. Iddilii moo ofiif safuu? Akka amaatitti taatu saa. Laadha kun itti laadha koo gaangee akkuma godhatte ni matu suma isaa. Nan arge goodaa kanatti. Akkasii ma jirti? Nuta walitti sin deemu tola kushee nama raatuudhaan kana maatii sin nyaattu namni sitti seenu. Nuti mootummaa waan marganii nama faana nyaannee dhuunee jaallanna isheenis akkasii kana jaalladha. Durumaa kaastee akkasiidha durumaa ishee. Duruu akkasuma anoo mi'aa ishiillee hin qabu yaa ilmoo koo. Badaasas walitti hin deemnu amaatiin koo tokko akkas jedhu irratti isheen taatu nama badduudha ittiin dhiyaatidhaan jedhu beektaa. Ammati waan hundaaf iyyuu kan si bushu dursa keeti. Inni soo gara haadhaatti inni soo yoo waan tokko haati akkas gootee obbolaan kee akkas godhanii yoo jiru innis garuma isaaniitti. Isaanumallis isa idilee makoo abbaan lakki saree koo idilee koo idilee ati lama kan beektaa manalleen oolii. Nama waa hojjetamiti. Inni waa hojjetamiti. Mana hin ooliin wanta ta'e hojjedhu. Dalaga injeeraallee hojjedhu. Dalaga injeeraa sadan beektaa. Dalaga injeeraa hojjettee hoteelatti kennachuu dandeessaa. Ataakiltii taraa deemtee fiddee iddoo maali? Ataakiltii taraa jedhuun talaqa maalan beekaa. Achi deemtee wanta ta'e fiddee hojjechuu dandeessaa. Waan akka suuqii wayii mana kee fuulduratti rukutatteetu. Isaa booda waan ta'e hojjechuu dandeessa. Irreennatti laatu warqii kiyya gurguru. Warqii kiyya gurgura malee irreennatti laate kan hundumaa naangu. Bilbila kana faan gurgura jechaa jira. Bilbila godheettiin kiyya biyya alaa naaf iddoo dhufte. Yoo akkas ta'e malee inni irreennatti kennee suuqii kana kan hunda naasirreessu naaf. Amma birrii 10,000 suuqii bareedduu isheen hojjetatte suuqii gaafa siin jedhu waan akkas akkasii amma kun birrii 80,000 qabattee jirti. Waan akkas akkasii iyyuu lasha gootetu hojjetatta. Ani iyyuu birrii xiqqashuu siifan kenna. Ati jabaattee hojjetatteenaan yoo maal fidde yoo waasii fidde maal ilaaleen warra keessa warra durii sana ilaalee akaakayyuu kee warra keessa warra gamaa sana dhagaa beekta warra leeqaa gamaa isaanuma ilaalee tanan biyyi birrii muraasa wayii siifan kenna. Ati ittumaan hojjetta laalee gana bilbila keerreen gurguriin warqii keerreen gurguriin har'a ofirraa maaliifi warqii kee jechuun ilaaltee zabaatta boru yoo dhukkubsattillee wabiisii ta'a. Borullee irmaan keetii gurguruu dandeessaa. Kanaaf birrii ta'uu isin siifan kennu nama biraa irratti liqeeffatta.
innis immoo si ilaalchuu danda'a. Atumti of ta'ee hojjetu malee akkuma hin jiru. Okay? Ani yeroo hundumaa iddoo kanatti waan isin arguu fi akkasuma yaadanii jirtu ijaartitti mari'achuu warra keenyatti yoo hime isaan beektan warra keenya warra guddaadha. Duras beekanii mana kennanii na abaaratan na abbaan keenya dura osoo hin didu osoo hin bo'u biyya alaatti hin deebi'e osoo hin jiru obboleetti kiyya biraan deema osoo hin jiru biyya alaa yeroo hin deebi'e sana somaa tokko osoo hin godhatiin akka lolaan deebi'e ofee argitanii jirtan. Isinin mari'adha waan hundumaayyuu tole. Rakkoon hin jiru. Waan isinin jee kana hundumaa mufteetti illee jeen as labattee hin jeen. Kun maraatu miti nuti walitti hin deemnu. Ishee kana gadiitti deeffadhu immoo osoo nama sumuuti. Ela galiiti dafifa. Ishee ilmoo. Galatuma. Elatti maatiin ishee kanallee hooluuti. Galiiti mee. Kisaadha akka namni nama beeku. Namni nama beeku haadha koo rakkinichi hin jiru buddeena kanallee yoo na waan eeleenuma manaa qabdu natti fakkaatu. Bara waaqni jedhu hojjettee kaffaltu. Dubartii mana jiraatti eeleen mana nama baasti miti. Galatoomaa. Deebi'aa tole. Maalin argaa mucaan kana fakkaatu rakkatti. Too yaa Rabbi. Ani dhugaa waadha kan akka maatiin jiru. Amaatiin ofii kafana ofiitii haati ofii fi amaatiin ofii garaagarummaan qabdu. Waan hundaaf waan inni ganama qe'ee badaatti nama hin qabin. Safuu okkum jechuu okkum. Yaa Rabbi nagaan na ushite galanni siif haa ta'u gabaa koos naga daddee. Amma gara qe'ee qottan deebi'a yaa Rabbi sittaa tolu bokkaanis dhufaa jira. Birattiinis meeqatti akkamitti gurguradhe ilaalladhee nan gala xumuramee jira gabaan irraa hin jiru kanarra. Galata Rabbi. Qoqqobee koo waan kaffaladhu argadhe. Xumurameeraan jedhe gabichi hin jiru kanarra.